Ani warra bofa mormatti xaxatu wajjin hin haasa'u dhugaa isinitti naare dhugaa seene suma gara sin gaafadhee ba'uufan ture. Mataanan arbumaa akkamitti kana godha dheeratti dhagahame odoon qaaman dhufe nan dhufan ture manuman dhufan ture akkamitti kana godhu dhe manuman dhufa odoo waan Ameerikaa jiraadhe. Maal qaba bofni maal qaba? Bofni mallattoo bineensaati hafuura bineensaati yeroo baay'ee hafuurri bineensaa namoota baay'ee irraa seexan inni iyya isiiksa beektu hafuurri kun iyyeetuma keessaa ba'a. Bofni maaliin seera? Bofni bofa moo uumama miti bofni? Yeroo baay'ee beektanii abumaas uumama garuu sirriidha kuni. No naadee bofni uumama moo uumama miti? Kuni baafii maalii qaba uumama? Wangeelli bofan tokko uumama jiru keessa. Bofan tokko naa jedhee? Uumama jiru keessa uumama abaaramaadha hin beektu miti dee wangeela irratti Ismaa'eel isaanii. Waan si hin jenne bofni maal wangeelli tokko naa jedhee bofa? Ne bofuma maal waan bafaadhi isaati waa'ee gartee waaqa haasawame jirta abboo Yesuus mata sauye hin jiru mee kiristaanii nooterkii kiyya natti fakkaata amma dhiifama gaafadha maatii kana dhiifama gaafadhaati yookaan immoo rileeshiniin inni bofni musliima wajjin Isirra garuuteedha muutiin qabatiniiti yaa goobas yoo waan bofaa akkasas yoo barbaadde deemiti dhaabbata dura jalqaba dhaabbata fayyaa addunyaadha akkasasi dhaabbata fayyaa addunyaa mallattoon isaaniidha bofa wanni godhataniif ammoo waan biraatiif miti summii isa keessa jiru sa'aatii kanatti amma summiin bofa keessaa bahu dawaa ta'u jira marfee waraannatte beektaa maaliif marfee waraannatte marfee keessa summiitu jira. Summiin bofaa sa'aatii kanatti amma addunyaa keessatti namni isaan fayyadamu jira. Summiin bofaadhaatiin sa'aatii kana marfee waraanamu jira. Kun jechuudha. Wantoota hedduu namni fayyuu jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaadhaa mallattoo bofa godhatee deemu jira. Itoophiyaa keessa addunyaa kana guutuu keessa jechuudha. Isin ammoo fayyaa qabdanii garuu nagoo maami isin jireenyi keessa nagaadha. Mee sammutti deebi'aati waan macaafa wanna dhaasawi. Nama turistii dhaqee bofa yoo ilaalanii jedhanii musliimni kunoo dheengadda isini kolfinee callimne nuti. Isini kolfinee callimne. Dheengadda wagguu bofa birra ka'ee jennaan bofa asi kiristaana musliimni illee kunoo ontoottoo dhaqee doktora Abiyyi achi ka'ee jira. Ontoottoo dhaqee namni ofirra ka'a. Bofa laalu jechuun bofa daawwachuu jechuun bofa ofirra kaa'u jechuun wannaadhaa miti. Kan iddoo daawwannaa sanii bofa tajaajilu islaama kiristaana achi tajaajilu jiru Itoophiyaa keessatti. Ustaaza wale aaruun barbaachisu ani kanuma dhugumaan qajeelummaa armaaniin gaafadhe nama sa'aatii sana. Muutiin qabatee yaa goobas waan macaafa dhaasawi kana dhiisiiti waan macaafa abubuwaas wajjina waan macaafa wajjina haasawaa waan bofa haasawutu jiru kiristaanonni bofa fuudhanii summii yoo nama edde jaanii paastoronni waldaa geessu jiran waldaa jira Ameerikaa waldaa keessa geessu jiran. Nu biratti beektu nu biratti maaliif akkana jedha seetan amma waliin haaran malee. Aaruun isin aaruun barbaachisu inni kuni hafuura bofaa kan jedhamu tokko jira hafuurri bofaa kun hafuura beektanii fakkeenyaaf namni mormatti xaxatu hafuura bofaati fakkeenyaaf mormatti xaxachuun nama jibbisiisa kanaaf maaliif gaafadhe malee inaarina awwalee isin jaalladha kan qabu isin namoota gurguddoodha. Ayyee waan jedhe Yesuus inni amantaa naan eeyyee naan jetteemi. Wangeela silaara mantu maal goota mataa dhukkubsita nagaa sifaan haa ta'u jabaadha warruma kaan mataa dhukkubsaanii warra bofa baatu wajjiniin badhaanaa nagaa sifaan haa ta'u. Nama waaqayyoon kan beekne wajjin haasa'u naanillee waaqayyoon qabne waaqeffataa barbaanna pheenxee ari'aa bara kana hin dandeenye. Deemayyee. Hin dandeessan borusi nagaan sifaan haa ta'u jabaadha. Boficha sana garuu ofirraa ari'aa. Hin ta'in nagaa du'aa hin kee eebbi kan qeebalamuu deemu maal nu eebbistaame siifuu mangoone kadhannaani. Netta artanii dhugaa natti naariidha lakkee. Deem nagaan. Nagaan tura tole. Bofichaaf dhiifama gaafadhaa garuu waa'ee bofaa sanaaf dhiifama gaafadhaa uummata. Hin turro wangeela kijibe bofni biyya nyaata jedhe wangeelli kan hin kijiba. Biyya nyaata biyya nyaata jira ni kijibe. Maal nyaata bofni? Ani kanuma sin gaafachuuf ture bagan mirkaneeffadhe garuu dhugaa. Bofni maal nyaata? Bofni maal nyaata? Maal biyya nyaataa miti maali? Nyaatu kijiba. Atis lafa jiraata. Foon nyaata. Maal nyaata re? Foon nyaata. Hantuuta faa nyaata. Foon nyaata. Foonuma akkati nyaattu. Yoo hantuuta kennaniif hantuuta jaachuu danda'a lafa keessa jiraata. Biyya arraabdi maali? Bofni biyya arraabdi mee abbuma. Hin arraabdu biyya kijiba. Ragaa naa fidi.
mormatti kaawwattu ree kana gootanii mormatti kaawwattanii ara basma'aa mooldi manfas quddus isayyuu nama jechisa basma'aa mooldi irra darbee bayyi. Lama bofarra hin jire bofuma sanuu sirra jiraati bofni waaqayyoon beekaate nama waaqessita sanuu nama dhiira qaama saalaa qabu. Okay, ayyee kiristaan ni jira. Yoo kiristaanoo goobazii dhiiruma dhabnee akka akkam mataan. Galaaneen tummee akkam jirti? Galaanee jirtu? Haloo, soomanni hin jiru? Naafi kanaan dubbisaa qoy naaf. Aywa. Galaanee jirtu? Ustaaz akkam. Fayyaa qabdu. Jajjaba. Baga saa kana geessa. Jajjaba. Walumaanuu baga geenya. Islaama moo kiristaanoche? An kiristaana beektii amma dura asirra dhufee mucaa tokko maqaa isaa Abdul Fattaa wajjaa sawee ture. Har'a hin jiru reefu ture. Maal hayyee maal haasoftan? An beektaa sheeka ustaaz wanta beektaa ummaati musliimaa abbaan kiyya kiristaana jahimu. Laa ilaaha illallah hayyee ajaa'iba bayyaa'inatu. Ijoolummaa irraa ka'ee waggaa 13tti ummaati bira guddadde. Achirraa booda abbaa kiyya bira deeme. Egaa abbaa kiyya bira deeme booda amantaa kiristaanaa dura akkuma musliimaatti isaanii waliin guddadde achi booda kiristaanummaa fudhadhe. Ayyee. Amma sila islaamummaan barbaada islaamuu. Garuu qaama kiyyaarra masqalaatti tun narra suuraa jira beektaa. Haa ta'u maaltu siin geessu danta sanii gaafa rabbi maal si qaama masqala wayii waaqessita waan jedhu Yesuus Kiristoos akka namatti ni amantaa? Ammoo. Inni naman. Ragaan sii kanna ija teetiin dura argitaa qoy ragaan sii kanna waan argi sitti himuu miti ijaan argita. Ni namana. Okay. Gaaffiilee ni qaba. Ayyee. Amma sila islaamummaan barbaada islaamuu. Garuu qaama kiyyaarra masqalaatti tun narra suuraa jira beektaa. Haa ta'u maaltu siin geessu danta sanii gaafa rabbi maal si qaama masqala wayii waaqessita waan jedhu Yesuus Kiristoos akka namatti ni amantaa? Ammoo. Inni naman. Ragaan sii kanna ija teetiin dura argitaa qoy ragaan sii kanna waan argi sitti himuu miti ijaan argita. Ni namana. Okay. Gaaffiilee ni qaba.